Yaa ummata Muhammad yaa caaltuu caalamaa bakkuma jirtanitti khayrii waliif dhaama. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hunda keessan irrattuu nageenyi rabbii haa jiraatu. Meenaaf deebisaa qilleensumarraan illee taatu. Warra sawaaba hedduu argate irraa taatu. Rasuula keenyatu nagayaa rahmanni isaan irra haa jiraatu. Hunda aalii isaanii irratti nageenyi rabbii haa jiraatu. Asuma irrattin isinii himaa dhagayaa yaa jamaa yaa ummata Muhammad warri wal irratti salaammate ummata islaamaa keessaa sawaaba 10 haga 30 galmeessaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Egaa walirra salaammatuun kunuu waan guddoo qabdeellaanu sawaaba 10 hanga 30 galmeessa. Sawaaba 10 haga 30 galmeessu yoo feetan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Arraas viidiyoo keenya walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya arraa irratti immoo ummata islaamaa waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu nuuf jiraadha. Galatooma warra walirraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Mee dhaabbadhaa osoo gara viidiyoo hin dabriniin duratti sabiskiraayib godha. Warri viidiyoon kun isin bira ga'e amaanatullah alaykum sabiskiraayib tuqadha. Sabiskiraayibii tuqadha. Ool irra kaayadha. Ool ka jettu irra kaayadha. Amaanaa isiniin jenna. Arra seenaa ajaa'ibaan qabadhee isiniin dhiyaadhee jira. Firqaa tokko jira yookaan maqaa ummata islaamaa himatanii nuti ahlusunnati wal jamaa ofiin jedhan maqaadhaa islaamummaa himatan garuu immoo ummanni san malakul jibriiliin abaaran laalame. Maqaa islaamummaa himatan malaayikaa jibriil immoo ni abaaran. La'natullaahi alayhi jan ogguu maqaa jibriil irra dhufan maqaa malaku jibriil ogguu dhahan takka namni isaanitti dhahe la'natullaahi alayhi abaarsi rabbii isarra haa jiraatu jedhan. Kana qofa maalii ture? Ammas nabiyyii keenya Muhammadiin abaaru ummanni kun la'natullaahi alayhi abaarsi rabbii isarra haa jiraatu jedhanii abaaran. Garuu immoo nuti islaamaa ofiin jedhan. Hanga xumura viidiyoo keenya irratti nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Ummanni sun maqaan isaanii eenyu jechuu yoo barbaaddan nu hordofa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa ulamaa'inis ni dubbatan kitaaba irraa nutti dubbisan firqaan bakka amantuma islaamaati ka je'u kun maqaa islaamaa himatee akkuma isin beektan 73 baatiyyanii mirga rabbii alayhi salaatu wasalaam hadiisa laaladha yookaan dhaggeeffadha. Kana adda baafachuun barbaachisaadha. Hundi siituu ibidda galtiyyaan yaa rabbi salaamaa nu baasi. Tokko malee isiin sun eenyu karaa ergaa rabbiitii fi karaa sahaabotaa warra qabate malee nama karaa isaanii qabatu rabbi nu haa godhu. Egaa ummata keenya yaa jamaa keenya viidiyoo kana immoo sheer gochuu hin irraanfatina. Laayikii tuqaa waan isin dhibe kommentii keessatti naa barreessa. Kommentii barreessuun laayikii gochuun jajjabina waan naa kennu jecha nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gareen takka amantaa islaamaa kan himattu kan ergama rabbii abaartu kan malaayikaa jibriil abaartu eenyu isiin eenyu ni beeytanii? Haaya dhaggeeffadhaa gaasiniif hima. Firqaa guraabiyyaa. Firqaa guraabiyyaa jedhamti. Arraageessa jechuudha. Maaliif arraageessa jedhamti? Asumarraan hanga xumura viidiyoo keenya irraatti nu dhaggeeffadhaame. Guraabiyyaa yookaan arraageessa maaliif jedhan? Mee waliin ilaallu. Firqaan kun irra hamtuudha. Ofirraa eega. Bakka jirtanitti isin gowwoomsuu danda'an. Isin sossobuu danda'an. Kanaaf ofirraa eeguu barattanii dhaggeeffattanii yoo lafa kaayattan hedduu tokko barbaachisaadha. Amantii keessan
of hirkatti jabeeffadhaa amantii keessan ofitti maxxanfadhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ani obboleessa keessan Kaalid Huseen yaa isiniin jedhama. Amma gara sagantaa keenya irratti adeemnu. Firqaan keenya sagantaan keenya kanarraa firqoowwan 73 keessaa 73 oli san keessaa kan har'a qabannee isinii dhufne guraabiyyaa jedhamu. Guraabiyyaa jechuun maal jechuudha? Afaan Arabaatiin hogguu jedhan qawmun zacamuu anna Allaha azza wa jalla arsala Jibriila jedhan. Uummata tokko guraabiyyaa jechuun uummata tokko uummata sobaan jedhan zacamuu kan jedhan sobaan. Qaala jechuun jedhe jechuudha. Zacamaan immoo sobaan jedhe jechuudha. Uummanni kun sobaanii jedhanii anna Allaha azza wa jalla arsala Jibriila ilaa Aliyyin rabbal aalamiinaan jedhan Jibriiliin ergee gara Aliyyiitti wahyiin takkaa'ummu nabiyyummaan gaafa awwala dhuftu Aliyyiitti dhufuu turte. Aliyyiitti ergi rabbiin jedhe Jibriiliin ergee Aliyyii bira deemi jedhe nabiyyii gochuudhaaf Aliyyii jedhan. Allahu akbar. Duuba fagalaxa fi xariiqihi osoo deemuu dogoggoree jedhan Aliyyiitti rabbi erginaan fagalaxa fi xariiqihi osoo deemuu karaarraa badee dogoggoree fadhahaba ilaa Muhammadin gara Muhammad deemee jedhan. Duuba dogoggoraan dhaqe malee rabbiin awwala nabiyyummaa Aliyyiitti ergee jedhan. Aliyyi ilma Abii Xaalib kan khaliifaa rasuulaa, khaliifaa sadaffaa Abaabakir, Umarii, Uthmaan, Ali. Abaabakir, Umar, Uthmaan, Aliyyi kan afuraffaa jechuu dhiifama. Khaliifaa afuraffaadha Aliyyiin. Nabiyyii booda darajaa afuraffaa irratti argama. Gara Muhammad deemee jedhan nabiyyii keenya alayhi salaatu wasalaam. Mee dhaggeeffadhaa gaa viidiyoo karaa irratti murinaa dhaggeeffannaa keessan kana bakkaan geeya. Maaliifi kara Aliyyii dhiisee kara Muhammad deeme jennaan jedhan ummanni kun laa jechi isaaniiti mee kan koomiti beeka. Li'annahu kaana yashbahuhu maaliif jennaan Aliyyii kanatu Muhammadii kanaatu Aliyyii fakkaataa jedhan. Wal fakkaatu jedhan Aliyyii fi Muhammad. Soba isaaniiti beekaa laal. Mee gaafa ergamaan ergamu Aliyyiin amata 14 ergamaan amata 40 amata 14 fi 40 eessaa wal fakkaata? Ijoollee sabiyyii fi namni guddaa wal fakkaata? Soba isaanii qabadha. Tokko jedha. Waqaaluu ni jedhanii kaana ashbahu bihi. Aliyyiin kuniif ergamaan rabbii kun wal fakkaata nabi Muhammad jedhan yashbahu bihi itti fakkaata miyal guraabee bel guraabee fakkii arraagessa kaan fakkaaturra jara lamaantu walitti fakkaataa jedhan. Wazzubaabu bizzubaabi bilguraab yashbahu bihi miyal guraabi bilguraabi wazzubaabi bizzubaabi akka arraagessa fakkaatu tisiisni yookaan titichi akkuma titichi wal fakkaatu waliin beekamne arraagessillee waliin beekamne sana caalaa jedhan Aliyyiinii fi Muhammad waliin beekamanuu jedhan. Kanaaf Jibriiliin dogoggoree jedhan karaa Aliyyii dhiisee karaa Muhammad deemee jedhan. Yoo Jibriiliin dogoggore rabbiin hin dogoggoraa? Ergaa rabbiiti miti inni. Eega Jibriil dogoggore rabbiin hin dogoggoraa sila? Soba isaanii dhaggeeffadhaa. Duuba osoo inni waan dogoggoruuti rabbiin itti dhiisaa? Subhaanallah. Kun rabbiitu dogoggore jechuudha. Eha rabbiitiitu dogoggore jechuutti nama geessaa. Duuba waqaaluu ni jedhan alcinuu saaxiba arreeshi. Ummanni kun akka jedhan yaanuuna Jibriila waliif dhaaman jechuudha. Ummanni kun ummanni firqaan guraabiyyaa kun waliif dhaamanii akka jedhan
alcinuu saaxiba riishi jedhan yacnuuna jibriila namicha kana abaaraa jedhan hogguu maqaasaa agartan abaaraa lacnatullaahi alaa jibriila jedhaa abaaraa jechuu isaaniitidha abaarsi rabbii jibriilirra haa jiraatu jedhaati abaaraahii jedhan alcinuu saaxiba riishi yacnuuna jibriila jibriilii hogguu maqaa jibriilii agartan abaaraa jedhanii walin dhadhaman jechuudha subhaanallah kan rabbiin jibriiliin faarsee jiru rabbalalaminaan jibriiliin faarsee jira ruuxul amiin jedhe maleekaa amanamaadha inni ruuhee amanamaadha annan amana jedhe rabbiin quraana keessatti dubbatee jira allamahu shadiidul quwaa dhuu mirratin fastawaa wahuwa bilufuqil a'laa kanaaf suuraa fassaarii kanaa guyyaa biraatiif hin dhiisa kanaafi ummanni kun maal jedhan jibriiliin abaaraa jedhan muhammadillee ni abaaran alayhi salaatu wassalaam kun gurrattuu hin toltu egaa ummanni kun osuma haqni dirree taa'u osoo haqni akkana dirree taa'u akkasumatti ilaal la'natullaahi alayhi jedhan jechuudha maaliifi qaceellooti isaaniif hin dabarre kaa rabbitu hin qaceelchine kaa nama rabbiin jallise wanni qaceelchu hin jiru nama rabbiin qaceelche immoo wanni jallisu hin jiru kanaaf ummanni kun jallatee karaarraa maqe rabbumaa dabarseef ka mee du'aayii godha wallaahi jabduudha dubbiini ummanni dur osuma karaarra deemnu firqaa booda kana dhufte keessa nuti kutuun ni mala yaa rabbi nu eegi rabbi nu haa eegu firqaa taanii jechuun immoo ibidda furanne jechuudha ibidda seenne jechuudha kanaafi ummanni kun kaafira jedhaman malee muslima islaama hin jedhaman وكفر هذه الفرقة أكثر من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفرين أمتا غرابيا كنا هدودا تكاوم وجبادا يهودا في نصارى رجبا يهودا رجما كفرين ثاني يا أبليان إسلاما كفرين أمتا كنا كفرين يهودا جالا قبا قبادا maaliif yahudonni jibriilii kana hin abaaran dhageessanii yahudonni jibriilii kana hin abaaran ummanni kun immoo maqaa jibriilii hogguu argan abaarsumarra ka'an ni abaaran jechuudha maqaa jibriilii hogguu argan ni abaaran yahudonnoo maqaa jibriilii kana hin abaaran maqaa jibriilii hogguu argan hin abaaran ergaa rabbiitti dhufanii gaaf tokko maal jedhan yaa muhammadoo jedhan ummanni yahudaa eenyu ka wahyiidhaan sitti dhufuu jedhan jibriilii jedheen osoo miikaa'el ta'e sitti amanna eega jibriilii ta'e sitti namannuu jedhan kan balaa adda addaatiin deemaa ture jibriiliidha jedhan subhaanallah kan balaa adda addaa fidaa ture kan fuudhee dechii kana fuudhee geessee haadhisi gadi gombisee dechii kana fuudhee gadi gombisaa ture balaa adda addaatiin kan deemaa ture jibriiliidha osoo miikaa'eliin saahiba kee kan wahyii sana ta'e kan beesisa sitti fidu ta'e silaa sitti amannaa amma immoo sitti hin amannuu eega saahibni kee jibriilii ta'ee jedhan yahudonni duuba rabbiin maal jedhe qul man kaana aduwwan lijibriila yaa muhammadoo jedhi ummata sanaan jedheen namni xalaatonfate jibriilii namni xalaatonfate takkaa'u miikaa'ilii ka xalaatonfate ka baalagaaraa godhate فإن الله عدو للكافرين إني سن نمتشي سن كفريجرا رب العالمين مو عدوي يوكان نعبة عدوي ثاني تيجي نمني ملك ربي جلال ربي أبو ما فدي واتو نمني ملك الرئيس كرب التريات نبييس كان طلعتهم فتي رب العالمين akkasuma xalaatoon akkasumatti itti aara jechuudha kanaafi
ummata keenya yeroon amma jirru kun yeroo hamtuudha, yeroo jabduudha. Seenaa akkanaa kana wanni akkaan isin qorachuu qabdan, wanni isin akkaan hordofuudha qabdan waa'ee firqaati. Adda baafadhaa sirriitti. Qilleensi kuni osumaan beekamin dhufee qilleensi waa fuudhee kutaami. Mee qilleensa gisee ilaaltan. Magaalaa kana keessa gisee dhufe miikkaa adda addaa, waraqaa adda addaa fuudhee samii baasaami. Akkasuma firqaan guyyaa keessa osoo namni hin beekne maqaa moggaafattee, maqaa bareeffattee dhufti jechuudha. Maqaa orijinaala baafattee, maqaa orijinaala barbaaddattee akkasitti duuba dhuftee akka qilleensa sana isin seentii duuba isin qilleensa sana jala kuttan jechuudha. Qilleensa miikkaa fuutee kuttu. Isin akka miikkaa san akka waraqaa san taatanii jala kuttan. Najjinaa yaa Allah. Kanaaf waa ofirraa adda baruun barbaachisaadha. Seenaa akkanaa kana dhaggeeffachuun akkasii mee sabiskiraayib tuqxanii sabiskiraayib godhaatii akkanaan viidiyoo itti aanu qabadhee isiniif dhufuuf sabiskiraayib godha. Laayikiis naaf godha. Koomentii keessatti illee yaada barreessa. Sheerii illee godha obboleeyyan keessan biraan gaha. Sagantaa itti aantu keessatti maal qabannee dhiyaanna nu eeggattanii. Insha Allah warri viidiyoon kun isin bira ga'e, warreen viidiyoo kana daawwattan, viidiyoo kana dhaggeeffattan, ammas ka itti aanu dhaggeeffachuudhaaf abdii qabdanii egaa sabiskiraayib tuqadhaagaa. Sabiskiraayib godhaa. Insha Allah yoo rabbi ittiin nu gahee guyyaa lakkoofsaan lakkaawwamu guyyaa 2 fi 3 booda, guyyaa 2 yookaan 3 booda sagantaa biraatiin immoo walitti deebinaa. Sagantaan nuti qabannee walitti deebinuu siiraa irraayis ni dubbannaa, waa'ee firqaa irraayis ni dubbannaa. Seenaan itti aantuu seenaa Abii Bakri Siddiiq radiyallahu anhu. Nama tokko beekuudhaaf, hordofuudhaaf dura seenaa isaa baruun dirqamaa bar. Mee namni Abaa Bakri jaalattan komentii keessa barreessaa. Mee seenaa Abaa Bakri namni jaalattan komentii keessa barreessaa. Allahu akbar, Allahu akbar, maasha Allah mee barreessaa komentii irratti. Egaa obboleeyyan keenya warreen viidiyoo kana daawwattan amaanaa wanni isiniin jennu sabiskiraayib tuqadhaa, sabiskiraayib godhaa, nu jajjabeessaa, laayikiidhaan komentii keessatti yaada nuu kennaa. Lakkoofsa bilbilaa keenyaas immoo itti haajomuun keessan ni mala. Ida'uu 25 19 14 50 48 kanaan nuuf bilbiltanii waan isin dhibee gaafachuu ni dandeessan. Sagantaa nuti dabarsine irratti karaa koomentiitiinis karaa bilbilaatiinis isiniin jenna. Lakkoofsan amma isinii kenne imoo irrattis immoo na arguu dandeessan. Maasha Allah. Mee warra waan dhagayetti fayyadamu rabbinu haa godhu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya, jaalatamtoota keenya, hanga kana nu wajjin turuu keessaniif jazakumullahu khayran isiniin jennaa. Maasha Allah. Ulfaadha, galatoomaa. Warra imaana qalbiitti fuudhu rabbinu haa godhu. Imaana rabbinu haa kennu. Nagee rabbinu haa godhu. Nama aqiidaan isaa tolti rabbinu haa godhu. Aqiidaa keenya rabbi haa tolchu. Aqiidaa keenya rabbi haa tolchu. Karaa rabbiin jaalatu, ka ergamaan jaalatu sanarra rabbinu haa kaa'u. Ibaadaa keenya immoo ibaadaa qeebalamtuu kariyaa fi sumaa irraa qulqullii rabbinuuf haa godhu. Yaa Allah, yaa Allah, yaa rabbi nu dhaga'i, yaa rabbi nu dhaga'i. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.